Light independent reaction. Light dependent reaction bakka meeqa qoodama isin jedheera. Cyclic fi non cyclic cyclic and non cyclic photophosphorylation jedhamee ATP isaan lamaanuu keessatti uumamu. Cyclic keessatti ATP qofa produce ta'a. Non cyclic keessatti immoo oxygenii ATP fi NADPH produce ta'a jechuudha. Light independentiin kun bakka inni keessa gaggeeffamu stroma of chloroplast jechuudha. Sababni light independent ta'eef energy ifa aduurraa fayyadamee ka'ee ATP Calvin cycle keessatti produced ta'uu hin danda'u yookiin photosynthesisiin gaggeeffamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif chlorophyll of keessaatii waa hin qabneef jechuudha. No light required but need in the product is reduced NADP ATP of light dependent reaction reduced NADP and ATP to produce at simple sugars. Reduced NADP fi ATP fayyadamee simple sugar yookiin glukoosii ta'ee wantoota biraallee irraa hojjetaa jechuudha. They need enzyme called ribulose biphosphate carboxylase and carbon dioxide jechuudha. Enzyme kanaa fi carbon dioxide barbaada jechuudha. Okay, Calvin cycle as you can see there is ribulose bisphosphate. This is 5 carbon molecule. This reacts with carbon dioxide and it is converted into unstable 6 carbon compound. Then this 6 carbon compound by getting the ATP from light dependent reaction and by using reduced NADP from the light dependent reaction, it converts the unstable 6 carbon compound into 3 carbon molecules. That is glycerate phosphate. Glycerate phosphate gara isaatti jijjiiraa jechuudha. Achiin duuba gara maaliitti jijjiiramaa jechuudha? Gara triose phosphate such as what? G3P or glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate inni kun maal qopheessuu keessatti nu gargaara jechuudha? Glukoosii garaagaraa qopheessuu keessatti nu gargaara jechuudha. This is the function of Calvin cycle. Maal fayyadama? Carbon dioxide qilleensa irraatii hin fayyadama. Karaa baala isaaniitiin carbon dioxide gara keessaa hin galfatanii. Ribulose bisphosphatein kun immoo stroma keessatti argama. Isa isaan fayyadamanii kana itti hidhatanii achiin duuba ATP fi NADPH fayyadamanii glukoosii yookiin kaarboohayidireetii produce gochuu fi nu fayyadamu jechuudha. Walumaa galatti faayidaan light dependent reaction ATP oxygenii fi NADPH produce gochuudha. ATP NADPH fi oxygenii produce gochuudha. Faayidaan Calvin cycle immoo glukoosii produce gochuudha. Akkuma beektamu formulaan photosynthesis akkamii? Carbon dioxide plus water converted into what? Glucose plus oxygen. Akkasumatti glukoosiin light independent reaction keessatti produced ta'a. Oxygen immoo light dependent reaction keessatti gaggeeffama jechuudha. Specifically what is it? That is non-cyclic photophosphorylation keessatti oxygeniin produced ta'a jechuudha. Akkasii argitan kana oxygeniin photophosphorylation keessatti produced ta'uu as non-cyclic keessatti produced ta'a. Akkasumas glukoosiin immoo bakka inni dhufuu fi light independent reaction keessaati jechuudha. Okay. Okay. So there is factors affecting photosynthesis. Factors affecting photosynthesis jechuun wantoota fakkeenyaaf photosynthesis jajjabeessanuu fi wantoota isaan irratti akka photosynthesis hin gaggeeffannee fi gadi quncursan jechuudha. Wanti tokko photosynthesisiin akka gaggeeffamuu fi hin jabeessaa tokko immoo hin quncursaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni kun maal fa'aa jechuudha? One, light intensity, wavelengths, carbon dioxide concentration, temperature, water supply, chlorophyll concentration, and pollution.
Let's see one by one. Light intensity jechuun haga ifaa. Ifi kuni hagaman ifa moo ifayyuu jecha wayiiti moo hagarra darree baay'ee ifaa jechuudha. Isa kanarratti hundaa'uun light intensity factor C godha jechuudha. Rate of photosynthesis would go up as intensity increased. Photosynthesisiin akka ifi dabalaa deemuun in dabalaa jechuudha. Because more light a plant absorbs, the more photosynthesis can occur. Sababni isaa yoo biqilaan suni ifa sirriitti fudhatu ta'e photosynthesisiin guddisee yookiin baay'isee gaggeeffama jechuudha. Which will lead to production of more ATP. ATP'n baay'een produced ta'a jechuudha. Light dependent affect godha by the way inni kun light intensity kun directly light dependent affect godha indirectly garuu kaallee affect godha jechuudha. However, high intensity slows down the rate as it bleaches the chlorophyll jechuudha. Maali akka malee intensityin kun hagaa ol yoo darre photosynthesisii gadi diqqeessaa jechuudha. Quncursaa jechuudha. Sababni isaa maaliif kilooroofilii irratti waan dhiibbaa gaggeessuuf jechuudha. Akkuma isin argitan kana giraafii kanarratti jalqaba akkuma light intensityin karaa kana dabala rate of photosynthesisiin karaa kana hirii ol dabalaa jechuudha. Gaafa light intensity akkana dabalu haga saturation pointii kana maanti gaggeeffama haga addee tana haga addee si argitan kana baqa photosynthesisiin sirriitti gaggeeffama jira jechuudha. Most linearly sirriitti gaggeeffama jira. Gaafa as saturation pointii kana ga'u immoo asiin duuba maal jechuu haganaa oli reetiin photosynthesisii dabalamee hin danda'u jechuudha. Asii saturation pointii gaafa bakka light intensity baay'ee baay'ate immoo gadi deebi'a jechuudha. Gadi deebi'a jechuun maali? Reetiin photosynthesisii hin xiqqaata jechuudha. Sababa structurein baalaa yookiin chlorophyllin sababa miidhamuuf jechuudha. The other is wavelengths. Different colors of light can affect how much photosynthesis can occur. Because only certain colors are absorbed. The more color that is absorbed, the more light that is absorbed, which will lead to more photosynthesis and eventually more ATP. Coloriin baay'ee absorbed ta'uu photosynthesisiin baay'ee akka gaggeeffamuu fi taasisaa jechuudha. Ifaamati fakkeenyaaf amma addee sanatti biluu kalariin akkasiin argitan baay'ee absorbed ta'a. Asitti reed kalariin baay'ee absorbed ta'a jechuudha. Kanaafuu biluu kalarii fi reed kalariin photosynthesisiin sirriitti akka gaggeeffamuu fi gaafa kalarii lamaan kun baay'atanii gaafa kalarii biluu fi kalarii reediin kun baay'atanii photosynthesisiin baay'ee akka gaggeeffamu taasisaa jechuudha. The other is carbon dioxide concentration. Inni bira haga carbon dioxide jechuudha. As carbon dioxide concentration rise, the rate at which sugars are made by light independent reaction increases jechuudha. Maaliif carbon dioxidein light independent reaction keessatti ribulose 5 bisphosphate wajjin wal nyaachuun akka glukoosiin yookiin akka simple sugariin formid ta'uu fi qarqaara jechuudha. Gaafa carbon dioxidein baay'een jiru glukoosiin yookiin carbohydratein yookiin sugariin baay'een akka produced ta'u godha jechuudha. Kanaafuu carbon dioxidein gaafa baay'ate photosynthesisiin akka dabalu godha jechuudha. In the atmosphere, the concentration of carbon dioxide ranges from 0.03 to 0.04%. However, it is found that 0.1 of carbon dioxide in the atmosphere increases the rate of photosynthesis significantly jechuudha. Kanaafuu gaafa jijjiirame parsantii 0.1 jijjiirame jiraate photosynthesis irratti jijjiirama guddaan akka gaggeeffamu godha jechuudha. This is done in the greenhouse gases where plants are grown under the controlled conditions obtained carbon dioxide from gas burners jedha jechuudha. Kanaafuu carbon dioxide baay'een gaafa jiraate light independent reaction photosynthesisiin sirriitti akka gaggeeffamu taasisaa jechuudha. Okay, the other is this is the diagrammatical presentation of the how carbon dioxide affects the rate of photosynthesis. Sirri ilaalaa giraafiin kun
namoota baay'ee fi hin galu ture. Kan inni dur naan galu ture. Amma isin isaa qallaalitti waan qallaalii ta'eef jechuudha. Akkuma argitan kana warroota kana lamaan waliin haa madaallu. Tempereecherri kan kanaa meeqa? Kan gubbaallee 25 kan jalaallee 25. Garuu karaan kuni as godha concentration of carbon dioxide inni kun immoo rate of photosynthesis jechuudha. Akkuma argitan kana inni kuni tempereecher 25 kunillee tempereecher 25 garuu inni gubbaa kuni ka jalaa kana caalaa ariifattee photosynthesis gaggeessaa jechuudha. Maaliif sababni isaa relatively high carbon dioxide concentration jechuudha. Argite tempereecherii aduu affect godhu kanallee by the way inni kun lamaanii kanan caalaa jechuudha. Maaliif tempereecherii gaafa tempereecher 25 fi 25 haga 35 digirii seelsheesii gidduu jiru photosynthesisiin ariifatee gaggeeffamaa jechuudha. Garuu asitti amma kun 15 waan ta'eef haga warra kanaa ariifatu. Garuu warri kun 25 wal fakkaataan aduu ta'aa oolanii kaarboon daayoksayidii ka baay'ee irra qabutti photosynthesisii ariifatee gaggeessaa jechuudha. Kun sanii fi ila kaarboon daayoksidiin kana 0.4 ka kana immoo 0.04 jechuudha. Waan kana sirrii addaan baasaa ilaalaa. Inni lammaffaan immoo as ilaalaa 15 degree Celsius 15 degree Celsius relatively high carbon dioxide concentration ila akka kana 0.4 gaafa carbon dioxide concentration kana akka kana caale reetiin isa gubbaa kuni ka jalaa hin caalaa jechuudha. The other factors affecting the rate of the reaction is what? Temperature. The temperature has an effect on the rate of photosynthesis. An optimum temperature ranging from 25 to 35 is required for a good rate. Kanaafuu optimum temperature qabaa jechuudha. Maaliif photosynthesis keessatti enzaayimii baay'eetti argama. Enzaayimoonni kun optimum temperature mataa isaanii qaban jechuudha. Gaafa temperature kun optimum keessatti yookiin temperature enzaayimii sanii fi tolu mijatu gidduu yoo ta'e reetiin photosynthesis baay'ee gaggeeffama jechuun ariifataa jechuudha. At temperatures around 0 degrees Celsius, enzymes stop working. At very high extreme temperatures, enzymes are what? Denatured. Maaliif gaafa temperature baay'ee gadi bu'e enzymiin hojjechuu hin danda'u, hojii isaanii dhaaba. Gaafa temperature akka malee guddatellee enzymiin denature waan ta'uuf yookiin three dimensional structure isfii waan gad lakkisuu fi photosynthesisiin gaggeeffamee hin danda'u jechuudha. Kanaafuu temperature maal ta'uu qaba yeroo hunda optimumii ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin optimum jechuun temperature bakka enzymichi itti hojjetuu fi mijataa ta'e jechuudha. As you can see here, when the temperature, this is rate of photosynthesis, right? Then here the temperature is low, so the rate of the reaction is low. Argite bakka kanatti temperature waan xiqqaa ta'ee fi rate reaction xiqqaa jechuudha. Haga naannoo kanaa jechuudha 20. Gaafa 25 haga 35 gidduu asii dhunnu temperature is what? Optimum. So photosynthesis is fast. Akkuma argitan kana gaafa akkana dhirii ol ba'u kana maali sirriitti reetii reakshinii baay'ee saffisaa jechuudha. Gaafa temperature 35 irraa ol darbu immoo reetiin photosynthesis ittiin gaggeeffamu gadi bu'aa jechuudha. Even liidarii yookiin maal horizontaalii ta'e horizontaalii adoon ta'een vertikaalii ta'e gadi bu'aa jira jechuudha. Maaliif enzaayimiin diineechiree ta'aa hojii isaa hin dhaabachiisaa jechuudha. Okay. The other is water supply. Water supply. Water is essential factor in photosynthesis. Bishaan akkuma jalqabaa isin ta'ee photosynthesis keessatti ifa aduu bishaanii fi kaarboon daayoksiidii dirqama jechuudha. Bishaan kun akka inni affect godhuun gosa lamaan jechuudha. Biqiltoon isaan qofa gosa adoon ta'e yookiin biqiltoon isaan callaa gosa adoon ta'e kaarboon daayoksiidiin illee hagi isaa gara photosynthesis fi dhufu akka inni xiqqaatu godha jechuudha. Akkam godha jechuun this lack of water not only cause the plant to wilt but also limits the quantity of the carbon dioxide. This happens when leaves are dry. They close their stomata in order to conserve water being lost as water vapor through them. Argitanii sabab isaan kaarboon daayoksiidiin hammi kaarboon daayoksiidii sabab inni xiqqaatuuf maaliif seetanii gaafa gogichi dhufu gaafa baalli kun gogu bishaan baay'ee isa keessaa ba'a. Bishaan ba'u kana dhoogichaa fi
istoomataa isaanii hin cufanii jechuudha. Gaafa istoomataan cufamu kaarboon daayoksaayidiin gara alaan bahu, oksijiniin gara alaan bahu, kaarboon daayoksaayidiin illee gara keessaa hin seenu jechuudha. Kanaafuu gaafa kaarboon daayoksaayidiin gara keessaa hin seenne ta'e rate of reaction reduced ta'a jechuudha. The other is the chlorophyll concentration. Akkuma hangafa isiniin jedhe mee hundi keessanuu waan kana ilaala. Fakkii kana kuni baay'ee giriinidha. Inni kun immoo giriinii laduma qaba, keelloo illee qaba. Inni kun immoo keelloo. Baay'ee muki yeroo gogu sababni inni bifa keelloo qabaatuu fi maal keessaa dhabaa jira jechuun kilooroofiliin gaafa keessaa dhumatu. Gaafa kilooroofiliin keessaa badee muki kun maal gaggeessuu hin danda'u jechuun footoseenteesisii gaggeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu gaafa kuni amma kilooroofilii baay'ee qaba. Kuni kilooroofilii xiqqoon qaba. Inni kun immoo kilooroofiliin baay'ee keessaatii dhumata jira jechuudha. Keessattuu paartii tana keelloo jechuudha. Ifaamati. Kanaafuu biqilaan tokko gaafa inni gogu, gaafa inni bakka gara bifa keellootti jijjiiramu gaafa kilooroofilii isaa keessaa dhumate jechuudha. Gaafa kilooroofiliin isaa keessaa dhumate ifa aduu argatee hin danda'u. Ifi aduu yoo hin jirre ta'e isaan baay'ee akka dhala namaa yookiin akka bineensaa dhaqanii wantoota biraan nyaatan. Wanti isaan nyaatan wantoota mataa ofiitiin qopheeffatan waan ta'eef mataa ofiitiin yoo kilooroofiliin hin jirre ta'e mataa ofiitiin soorata qopheeffatee hin danda'u. Kanaafuu maal ta'a hin goga hin du'a jechuudha. The other is pollution. Pollutioniin kun reduces the rate of photosynthesis jechuudha. Pollutioniin yookiin xuraawaan garaagaraa balfi garaagaraa akka reetiin photosynthesisii xiqqaatu godha jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf baala tokko irratti dhaqee qoshashaan garaagaraa gaafa itti maxxanan balfi garaagaraa gaafa baala irra dhaqanii wanta tuulamanii karaan kaarboon daayoksaayidiin gara biqilaa sanii seenuu fi karaa kaarboon daayoksaayidiin gara biqilaa san keessaatti gara alaa bahu hin duuchanii bifa kanaan affect godhanii jechuudha. Okay, the other is type of photosynthesis. Right? Type of photosynthesis. What are these types? C3, C4, and camplantis. C3 and camp photosynthesis are adaptation to arid conditions. C4 fi camp photosynthesis gaafa jennu biqilaan tokko bakka tempereecherri isaa baay'ee ol ka'aa ta'ee fi akkasumas bakka gogaa ta'e bakka saniin adapti gochuu fi photosynthesis gosa kana gaggeessaa jechuudha. By the way, biqiltoonni baay'een photosynthesis C3 photosynthesis gaggeessan jechuudha. Warroota bakka qarbanaatii fi tempereecher isaanii gadi bu'aa ta'ee fi bakka ifi aduu akkasumas guddootti hin baay'anne warri jiraatan C3 plaansii kana fayyadaman. Inni kun immoo bakka ifi aduu baay'ee hamaa ta'ee fi bakka tempereecher ol ka'aa ta'e kan jiran jechuudha. Warri kun addaatti gochuu fi ho'a kana addaatti gochuu fi C4 fi kaan photosynthesis kana gaggeessan jechuudha. Ifaa miti? Okay. C3, C4 and camplantis can undergo both light dependent and light independent reaction. But the way or the manner they undergo the light dependent and light independent reactions are differ from each three species. C3 photosynthesis, so-called because the first compound made when the carbon dioxide is fixed from the atmosphere as 3 carbon. That is 3 phosphoglycerate. 3 phosphoglycerate kuni gaafa carbon dioxide fixation gaggeeffamee jiru. Carbon dioxide fixation jechuun carbon dioxide fayyadamanii maal produce godhanii glukoosii yookiin simple sugarii garaagaraa produce gochuu fi processiin suni carbon fixation jedhama jechuudha. Stomata are open during the day. C3 plantii kana keessatti istoomataan guyyaan bana jechuudha. Maaliif there is no water loss. Water loss baay'ee waan hin jirree fi istoomataan banamee oola jechuudha. Carbon dioxide seenaa oksijiinii keessaa ba'a guddoo rakkoo hin qabu jechuudha. Then the rubusco is the enzyme involved in the carbon fixation. Enzyme rubusco jedhamu kuni carbon fixation yookiin carbon dioxide fi elementii rubulus bisphosphate jedhamu gara simple sugarii jijjiiruun kan fayyadu enzyme rubusco jedhamu kana jechuudha. As you can see here, stomata is okay. Akkuma si argitan kana asii istoomataan banaa
kaarboon daayoksayidii gara keessaa seenaa, oksijiiniin immoo keessaatii gara alaa firii bahaa jechuudha. Rakkoon qabu. Ifaamoti footosinteesisii keessatti C3 footosinteesisiin kun biqiltoota baay'een kan gaggeeffamu yoo ta'u, C3 wal sababni inni jedhamee fi kaarboon fiksiishinii keessatti first compoundin meerii ta'u 3 fosfogilisereetii sababa ta'ee fi yookiin isaa kaarboon daayoksayidii sadi qabu waan ta'eef C3 fosfoo or photosynthesis jedhamuun beekame jechuudha. Okay, let's go on. Photosynthesis takes place throughout the leaf. Argite? Most plants are C3 because it requires fewer enzymes and less specialized machinery than C4 and calm photosynthesis. Kanaafuu biqiltoonni baay'ee isaanii C3 jechuudha. Sababni isaa maali? Enzaayimii xiqquma barbaada akkasumas specialized machinery illee xiqqaa barbaada. Warra C4 fi calm photosynthesis caalaa isaan caalaa enzaayimii xiqqaa fayyadama waan ta'eef C3 biqiltoota baay'ee keessatti mala photosynthesis ittiin gaggeeffamu jechuudha. It is most efficient form of photosynthesis under normal light intensity, lower temperature and normal moisture jechuudha. Normal condition keessatti gaafa light intensity normaalii ta'e, gaafa temperature xiqqaa ta'e akkasumas jiidhiinsi normaalii gaafa ta'e C3 photosynthesisiin kun photosynthesis biqiltoonni baay'een fayyadaman jechuudha. Garuu photosynthesis wanni inni bifa baay'ee ta'ee fi biqiltoonni haala qilleensaa tokkocha qofa keessa jiraatan gariin lafa qabbanaa kan jiraatan jiranii kan lafa gogiinsaa jiraatan jiranii. Kanaafuu lafa gogiinsaa sanatti addaatti gochuu fi fakkeenyaaf kanneen akka boqqolloon jira. Warri kun lafa gogaatti warra danda'anii jiraachuu danda'an jechuudha. Lafa sanatti addaatti gochuuti C3 kun hin ta'u jechuudha. Maaliif lafa gogiinsaatti ifni akka malee hamaa akkasumas tempereechar akka malee ol ka'aa waan ta'eef inni kun achi keessatti hin gaggeeffamu jechuudha. Akkasumas C3 kun footofosforilaayishinii gaggeessuu danda'a. Footofosforilaayishinii gaggeessuu danda'a jechuudha. Garuu warri lamaan C4 fi kan photosynthesisiin kun footofosforilaayishinii hin gaggeessan jechuudha. Footofosforilaayishinii jechuun robuskoon eenolii dhaqee baay'ee ta'ee uuma ATP produce godha. Eenoliin dhaqee oksijiinii wajjin gaafa kaarboon daayoksayidii fakkeenyaaf baay'een ta'in dhaqee oksijiinii wajjin footofosforilaayishinii uumaa jechuudha. Inni kun garuu C3 fi kaamiin isa kana hin xiqqeessan baay'een gaggeessan jechuudha. C4 photosynthesis called C4 because carbon dioxide is fixed into 4 carbon compound in mesophyll cells. Maaliif carbon dioxide gaafa fixed ta'u wanni inni produce godhu oxaloacetate yookiin moleekiyulii kaarboonii 4 of keessaa qabu jechuudha. Stomata open during the day. Sirriin alaati. Stomaataan yeroo guyyaa bana ka'een C4 pilaantii. Garuu gaafa gara kaamii dhumnu guyyaa banaa muti jechuudha. Sigalee gara kaamii gaafa dhumnu halkan banaa guyyaa banaa muti jechuudha. Kuni guyyaa banaa garuu gaafa tempereechirri akka malee ol ka'ee C4 photosynthesisiin kun stomaataa isaanii hin cufatan jechuudha. Yoo tempereechirri baay'ee rakkisaa hin ta'in stomaataa isaanii hin cufanu jechuudha. Kaamiin immoo guyyaa stomaataa isaanii cufanii oolanii halkan kaarboon daayoksayidii galchanii kuusfani. Achi guyyaa yoona light independent reactionii yookiin Calvin cycle yeroo guyyaa gaggeessu jechuudha. Kaarboon daayoksayidii halkan stomaataan banaa bulee kaarboon daayoksayidii galfatanii guyyaa immoo Calvin cycle gaggeessaa oolanii jechuudha. Ifaamati? Okay. C4 photosynthesis use enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. Maali kaarboon daayoksayidii gara elementii yookiin moleekiyulii kaarboon daayoksayidii sadi qabuutti dabala. Gaafa kana kaarboon daayoksayidii kaarboonii meeqa uumama jechuudha. Afur inni kun maal jedhama jechuudha? Oxaaloo aseeteet jedhama jechuudha. Oxaaloo aseeteetiin kun gara maaliitti reduced ta'a?
reduced ta'a. Achiin gara maaliitii wanni inni reduced ta'uuf inni kun membreenii cross gochuu hin danda'u. Membreenii cross gochuu hin danda'u. Maaliitiin immoo cross gochuu waan danda'uuf oxaaloo aseetiitii kana gara gaafa oxaaloo aseetiitii kanarraa hydrogenii fuudhee gara maalii jijjiirama? Gara maaliitii jijjiirama. Maaliitiin kun decarboxylated ta'a. Decarboxylation jechuun maali? Carbon dioxide keessaati remove ta'a. Gara maalii jijjiirama jechuudha? Gara pyruvate jijjiirama jechuudha. Ifa. This works faster than carbon 3 photosynthesis under high light intensity and high temperature because it delivers carbon dioxide directly to what? Robusco, thereby maximizing carbohydrate formation and preventing product loss due to photo respiration jechuudha. Carbon dioxide kana robuscoon as keessatti robuscoon kun reakshinii inni kaataalaayiz godhu gara kaarboohayidireetiitti dafee jijjiiru malee footofosfooraayleeshinii kana hin daggafu jechuudha. Kanaafuu maaksimaayiz godha jechuudha. Kaarboohayidireetiin pirooduus yoo ta'u baay'ee maaksimaayizd isa ta'e jechuudha. Ifaan ta'e. Okay. The answer is isin ta'imeera. Koorni boqqolloo akkuma argitan kana kun fakkii boqqollooti. Warri kun isa kana fayyadamaa jechuudha. It also efficient in terms of water use because heavy carboxylase brings in carbon dioxide faster and therefore does not need to keep stomata open for as long, thereby minimizing water loss. Inna stomata kana guyyaa hin barataa garuu yeroo dheeraaf baratu jechuudha. Maaliif carbon dioxide ta'ee bishaan akka loss hin gooneef jechuudha. Okay. The other is calm photosynthesis. Okay. Inni biraa immoo calm photosynthesis dha. Calm photosynthesis is another adaptation for plants that are in arid condition. Bakka temperature isaanii ol ka'aa fi akkasumas gogaa ta'ee biqiltoonni jiranu adaptationii adaptationiif jedhanii photosynthesisii isaan gaggeessan jechuudha. Amalli calm photosynthesisii kun stomata are closed during day. Hanga fasintameera yeroo guyyaa stomataa isaanii hin cufanii and opened at night to reduce water loss through what? Transpiration. Warri kun halkan maalii stomataa isaanii hin bananii jechuudha. Argitee halkan temperature ol ka'aa hin ta'inii fi bishaan of keessaatii baasuun barbaadan jechuudha. Sababni isaan cufanuu baay'ee akka bishaan transpirationiin gaafa fakkeenyaaf stomataa keessa fakkeenyaaf amma inni kun adoo pilaantii ta'ee inni kun stomataa kanaan bishaan gara alaan ba'a akkasumas kaarboon dioksaayidiin gara keessaan seenaa oksijiiniin gara alaan ba'a jechuudha. Yeroo inni adoo amma guyyaan banate kaarboon dioksaayiidii galfate bishaan gara alaa keessaa ba'a jechuudha. Akka bishaan kun hin baanee fi yeroo guyyaan baane halkan waan tempereechar gadi bu'aa ta'ee fi kaarboon dioksaayiidii sirriitti galfata. Yeroo guyyaa immoo biqiltoonni kan photosynthesis kana fayyadaman light independent reactioniin kaarboon hayidireetii produce godhu jechuudha. Okay. These plants fix carbon dioxide during night. Fix carbohydrate during night going to similar process as C4 pathway until creates what? Maalit. Haga maaliitii gaggeessutti halkan carbon dioxide fixation gaggeessaa jechuudha. Maalit is stored in vacuole until daytime. Haga yeroon guyyaa dhufutti stored ta'a jechuudha. Maaliitiin maaliif carbon dioxide dhufee kana akkasumaan gara alaan baanee fi eenyu wal qabsiisa jechuudha. Fixation gaggeessa. Fixation gaafa jennu gara maalii jijjiiramaa jechuudha? Gara carbohydrateetti jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu stored ta'ee eegaa halkan yeroo guyyaatti haga guyyaan dhufutti vacuole keessatti maal ta'a? Stored ta'a. During the day once light dependent reaction have created enough energy to fuel them, the molecule transfers out of the vacuole and is decarboxylated to produce what? Carbon dioxide. The carbon dioxide is ready when then to be fixed by Rebusco and enter the Calvin cycle to create carbohydrate jechuudha.
Maal godhaa? Kaarboon daayoksaayidiin halkan seenaa maaliitiin dhufa? Gaafa gara guyyaatti dhufu, gaafa guyyaan dhufu maal ta'a jechuun kaarboon maaliitiin kaarboon 4 elementii by the way molecuule by the way maaliitiin kuni yeroo guyyaa kaarboon daayoksaayiidii ofirraatii gadi lakkisa. Kaarboon daayoksaayiidii kana yeroo guyyaa isaa istoomataa fi waan cufatanuu fi ribuskoo inzaayimii jedhamu wajjin nyaachisuun karaa kaarboon saayikiliitiin kaarboohayidireetii uumanii jechuudha. Waanta yeroo halkanii maali? Kaarboon daayoksaayiidii gara keessaa gala. Isheen guyyaa maaltu gaggeeffama? Safaraatti gaggeeffama jechuudha. Maaliif yeroo guyyaa laayitiin waan galuufi kaarboon daayoksaayidiin kun gara shugariitti yeroo halkanii jijjiiramuu hin danda'u. Maaliif sababni isaa sababi guyyaa halkan laayitii indipendentii gaggeessuu hin dandeenyee fi laayitii indipendentii reakshinii gaggeeffamuu fi maal jiraachuu qaba? NADPH fi akkasumas ATP jiraachuu qaba jechuudha. Yoo laayitii hin jirre ta'e inni kun waan hin gaggeeffamnee fi haga guyyaan dhufu eegataa jechuudha. Okay. Plants those like biqiltoonni kanneen akka pineapple akkasumas biqiltoota naannoo gammoojjii kana argitan ananaasiin faati warri kun photosynthesis kaam jedhamu kana gaggeessanii jechuudha. Ifamuti? So what is the similarity and the differences between this calm and C4 photosynthesis? Both are response to arid conditions bakka gogiinsi jirutti yookiin bakka gogaatti gaggeeffamaa use water more efficiently than C3 plants. Isaan lamaanuu kaamii fi C4 photosynthesis kunillee C3 plantii caalaa bishaan sana qusatu hundi isaaniitu footoo respireeshinii kana hin xiqqeessanii maan godhichaanii kaarboon daayoksaayiidii qaxxitaa geessanii ribuskoo inzaayimii jedhamu kennuun kana gaggeessan. Garaagarummaa isaanii kan plants provide carbon dioxide temporarily whereas C4 plants provide carbon dioxide spatially and provide it to inner glands anatomy. Maali? Kan plantiin kun carbon dioxide yeroo eegatee kenna. Inni kun immoo bakka eegatee kenna jechuudha. Bakka itti kennu qaba, bakka itti hin kennine qaba jechuudha. Inni kun yeroo carbon dioxide kennu qaba, yeroo carbon dioxide hin kennine qaba jechuudha. So photosynthesisiin kana fakkaata. Asiin duuba gaaffilee intiraansii boqonnaa kanarratti naannoo gaaffii 30 isinii hojjedha waan ta'eef hundi keessanuu chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dadhabinaa. Galatoomaa ulfaadha.